ويا بدهادا والله يا بدهادا قاف أرمنا ما جات إسينا ما هنجتو قاف أرمنا ما جب إسينا ما هنجبتو جتاد دوغاد باتشو أف يا بدهادا والله ربي أمري ورق أبو أمري هادي رسو والله ورهن أمني أموتيو ربي جنة الفردوسين هاكل نوفي إسنين جدا دوغاد باتشو لا فردفتو تاكي فجمتو تاكيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورفتو تابيك وجمتو تاكيا كم جرت نغاكي سني نغاكوتي غلطة ربي. أكو أرغدان كان يجودا سمية ديفتي برا بقتي جنان أميرين في دني هذا براكي سني جراني هرقا دواد بجودا باي متوكو هاتي جتشا سبحان الله كمالي ناتي أكو مسؤول أرغدان كان باي وني جتة دواد بجودا في يا بدها والله قتيني سيرة والله يعني وان قبن توكو قتي وان قبني توكو قافة دبان بيكن والله ربين عمري ساني نفادي رسو ور أموتي يو الراغن دنيا لا إنه قند آخرات ديمني والله ربين جنة الفردوس هاكن نوفي هاتي لقاد بجودا ويتو مدالمتو والله هاتي ويتو مدالمتو مدال إسي يعني وهن رايو أولي جتشود أنا كنا في ربي أمري إسني فادي رسو نو في اللي أمري نو فادي رسو أكسم السوري وكنان قند آكراد برادي اسم برادي منيتين جدني والله ربي ورجنة الفردوس ينقلو سان هاقولو ربي إساني فاقرا رمو إسنين جيشن بربادا جايس أسمانو إيقاك lugar baju anamni amba haga nama dandau aba haga nama osu aba haga nama fuduksu aba akkuma argatan kana Sumayyaan dhiifte biraa deemte jechaadha manatti managgatte biraa deemte akkasitti ergasii booda ammootiyyuu bakka haadha bira geessuu qabna achitti haa yaalamuu achi yaalamuu qaba jedhaniiti haala saniin haadha bira geessan jechaadha. هذا بركة سوداف والنجراني أن دوغاد بتشوفه والله إسين أوبسيتي فايتو كون أوبسيتي في إندن ديتي مال جتي والله ربي جزاء سيسي فاخفلو Sumayyaan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni haga nama danda'u qaba, haga nama obsu qaba, haga namaaf dhoksu qaba. San bira dabarte ammoo namni mala laallata jechaadha. Akkuma san mala laallatte rabbii hundaafuu khayrii haa godhu. Baay'ee tokko waamaa ture maal jedhaa ture bakka na aartee maal sin egaa gaayis akkuma argaa turtan san waamaa ture maal jedhaa ture isin immootiyyuu biraa deemteetti jechaadha mana dhiistee biraa deemte inumaa yeroo isaan dhugaa dubbachuudhaaf yaani viidiyoo isaan gadhiisan kan irra deddeebi'ee ilaalaa ture maal jedhaa ture akkuma isaan gadhiisanii jechaadha sila tamanata anirani malta anirani jechuun miyatin alamii isin jettu sunillee hin jirtu ijoolleen hin jirtu namni tokko hin jiru jechaadha manni isaan qofaadha ijoolleen amirii fi bakka isaanuma jechaadha inna egaa akka malta aniran jedhee maayyuu wanni jechaa ture daasiin dhiiftee biraa deemteetti jechaadha dhiiftee biraa deemteetti haga obsitee inna akkasii fuudhanii ammootii ergasii booda haadha bira fiduudha wanni jedhan jechaadha yeroo san wallahi waan garaa nama nyaatu dubbate subhaanallah akkana ta'e akkana haati tiyaan argitu hin barbaadu wallahi bakkeessanii imimmaantu ija namaree jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf imimmaantu ija namaree jechaadha subhaanallah akkana ta'e akka haati tiyaan argitu hin barbaadu ufi qaaquu danda'a isii afuutti ufi qaaquu danda'a kanaafiyyoo isii bira dhaquu hin barbaadu jechaadha subhaanallah mee maal jettan kana wallahi dhaazim يا الله أتفيسي يا ربي والله فيني اللي سيركا وانت مرتونو سيركا يا ربي أتفيسي والله سبحان الله Sumayyaan maalirra aarteen isin fakkaate kaleessa yeroo kiyyaa sayyaan teeti irraa hiikii situ hidhee situ sihiriitti godhee irraa hiikii minaamin jettuun sani isiidhaan afaan keessa wal dhaban jechaadha. Isin immoo akkuma argitan san hin waakkataa turte jechaadha akka malee yaani girgimmi jettee waakkataa turte kiyyaan sun jechaadha. Akkasitti garkaan aarte jechaadha chumurraasiin. Tagizee sanii achaasi viidiyoo illee hin dalannee maal hin jenne jara biratti illee argamne jechaadha argineeshu. Akkasii walumaa galatti wallahi rabbi khayrii haa godhu dhugaa dubbachuudhaaf
haga addaa dirasi illee waa isin dhibu jechaadha. Wanni afaan kiyyaa jedhe gaddeebi'aan jiru jechaadha. Afaan kiyyaa jedhe gaddeebi'aan jiru. Subhaanallah. Beeku garuu dhugaa dubbachuudhaaf yaani waan kana jechuun dandeenyu walumaa galatti rabbi khayri haa godhu wallahi. Egaa wallahi inshallah amma rugmatti inshiin fayyade yani abdii qaba maaliif jennaani haati an fakkeenyaa fi tokko faara muslimaa maasha Allah wallahi baay'ee tokko yani namatti tolti muslima waan taateef qara innu itti qaraasifti maal jetti du'aa kadhatti fi baqa jechuun ka achi gatanii nama ambaa biratti achi gatanii dhiisan irraa ka namni nama ofii keessaa illee haati ofii maanuu madaalamtu jechaadha. Madaalli isii waa hundaayyuu oli innaa akkasitti ubbira fiddee itti qaraasisuun maal jechuun qorichaalee garaagaraa kennuufiin baay'ee tokko bareedaadha jechaadha. Kana hunda akka gootu abdii qabna dhugaa dubbachuudhaaf amma hattan yaani namni sammuu isaa sirri irraa gadhiise kuni wallahi akka salphatti fayyuu malee wayyaa jira jechaadha. Akka duraarra wayyatee jira. Uf beekee haga kana hundayyuu uf beekee akka kana ta'ee haatitii akkana na arguu hin qabdu jechuun maa kunu maal wallahi yaani waan guddaa bar dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaadha. Haguma kana iyyuu fooyyee argateera jechaadha maasha Allah wallahi rabbiin irraa haa kaasu. Rabbiin hunduma wallahi guutumaan guututti irraa kaasee fayyaa isaa isa duraa fayyaa isaa guutuu sanitti isaa deebisu. Kana jenna haati ammooti akka wantoota fakkeenyaaf qaraatis haa ta'u wantoota barbaachisan akka gootu abdii qabna jechaadha. Namni fakkeenyaaf wallahi yani subhaanallah garuu ka sihrii kana argine malee wallahi rabbii isaayyuu nu agarsiisini nama jaalala namaatiif maraate namoota baay'ee argee jira wallahi dubartii argee jira dhiira argee jira isin galtee baay'eetu jira jechaadha. Takka maal jetti sin fakkaata subhaanallah yeroo way mana keenya fidanii akkasitti gara kan yaani ijoolleen firateenyaa takka illee akkasitti wanni jettee amma dura yeroo saniin dura jechaadha yeroo saniin duratti akkasitti sababa jaalalaatiif osoo hin taane akkanumatti yaani uumata illee hin beeku dhugaa dubbachuudha uumata illee hin beeku garuu ammootiyyuu akkasitti mataa sirrii irraa goreechaadha sirrii irraa goreeti haala saniin mana keenya dhufanii akkasitti achirraa namni wayii argamee fi akkasitti nama san bira fayyanii turan jechaadha namni sun akkasitti nama irraan yaani wal iyyafatanii maal jedhaniiti haala saniin dhufan jechaadha mana keenyaan achi argee yeroo san xiqqoodha turani yeroo san xiqqoo ture. Maal jetti isin fakkaate subhaanallah intala sanu dhiira jaalatti sababa isaatiif wanni jette isu bicha baqa isuma argadhu malee ani an fayyaa jira isuma argadhu malee an fayyaa jira an gaafa isa arga irraa haga kana caalaayyuu fayyaa ta'a manaamin jetti baqa sagalee isii qofaa bicha dhageeffadha. Inna baay'ee tokko xiqqoo ture waan ta'e yeroo san inna dhugaa dubbachuudha yaani jechuun wallahi hin beeku garuu namni kun sababa jaalalaatiif maraataa sababa yookiin namni sun waa itti godheef maraataa an garuu naaf hin galle wallahi. Amma ka Ameerikanaallee fakkeenyaaf mayatti akka malee taate waa akka jirti garuu ammootiyyuu dhugaan inshallah ni baati eeguma jirra dhugaan hin baati dhugaan osuma hadhooftu baati jechaadha inshallah rabbiin haa baasu. Garma ta'uun haa baasu hattan oliyaa jechaadha. Beetii wattan isii shakkii wanni jechuun jira garuu ammoo beetii maaliif shakkame an beetiin shakku dhugaa dubbachuudha beetiin shakku taate beetu san shakka jechaadha. Beetii fakkeenyaaf nama jaalallee isiitii abbaa manaa isiidhaaf yani abbaa manaa isiitii jechuun dandabarsicha waa baay'ee waliin dabarsaniiranii laayifii yookiin waa baay'ee waliin dabarsaniiran jechaadha. Abbaa manaatii jechuun danda'ama maali yookiin jaalallee miti jechuudha. Kana hunda yookiin ka isayyuu dhiiftee ofii isiitii inni isii dhiisu osoo hin taane ofii isiitii dhiiftee gara nama biraa deebite isii waatti goote inni yaanna angaruu yaadu gama kiyyaan jechaadha. Yoo taate hojjetti masanii yookiin ammootiyyuu seexanatti taphatu jiraadha. Dhugaa dubbachuudha seexanatu itti taphatutti jira jedha yookiin naanani.
kanadha wallahi waanna nagari rabbiin isaa haa fayyisu guys wallahi awanti siniidhaan barbaadu sin hundaafu jechaadha wallahi gama rabbii keessanii deebi'aati rabbii keessan kanadha wallahi jechuun seexan yeroo nam argattu hin beekan isni galte yeroo nam argattu hin beekan jechaadha dhugaa dubbachudha zikrii galgala zikrii ganama zikrii guyyaa zikrii yeroo hunda baqa yaani wallahi namni muslima ta'e islaamummaa keessa jiru waa hundaaf fala qaba jechaadha wallahi waa hundaaf fala qaba fala kadhabe hin jiru jechaadha anna kana hundaafu yaani wallahi sina sir'aata waan zikrii saata wanto baqa du'aay kana galgala hatawuma hunda rugaayoti fayyadamaniitiin jedhani wallahi wanti takka nama argatu wanti takka nama argatu isniin jechuun barbaada rabbiin insha Allah anallee nama roga itti fayyadamu rabbiin haa godhu isniillee akkasuma rabbiin nama itti fayyadamee ija namaa jalaas bilisa bahee hujii namaa hujii hamaalee namaa jala bilisa bahu rabbii sina haa godhu sinisi naan hunda rabbiin haa eegu akka teenuuf akka deemnuuf akka hundattu rabbiin haa eegu sinin jechuun barbaada kanadha wallahi mutahana rabbi isaha fayyisu rabbiin isaha fayyisu jedha inna yoo haga kada sinin jedhani guys fayyata naga naaf bula sinin jedha insha Allah rabbiin kayri yeroo dhiyootu haa dhageessisu fayyu isa wallahi guutumaan guututti fayyu isa rabbiin haa dhageessisu insha Allah akas sinin jedha ammaaf yoo haga sinin jedhani gaha fayyata naga naaf bula sinin jedha bye bye